Oromoon utuma barumsi faranjiyyuun dhufin barumsa ofii qaba. Soraa guyyoo soraa sororoo saafeali soraa guyyoo barqaa wadadii diilee dagaa soraan badde sororoon subbaan badde gochii boddee bade gorsa wallaalee Oromoon gaaraa mukatti bade gaafa jedhanis inni kunis waanuma barumsaati waan ittiin Oromoon seenaa walitti dabarsu ture. Awwaadide alaabaan tapha dide burreen marrachuu dide afaan sooddaa yaa'uu galaanni dide waan mal gubbaa ejjuu dhaddachi dide gaafa jedhu sanas waan uummanni ittiin ijoollee isaatti seenaa dabarsuudha. Leenci akka Abubakar Muusaa, leenci akka Sheekh Bakrii Saphaloo, leenci akka Girshaa Aagaa, obbo Girshaa Aagaa warra Gimbiiti. Ijoolleen isaa amma Isaayyaas Girshaa kan jedhamu tokko biyya Ameerikaanii jira. Biyoonaas yaa fakkeenya Xaaliyaanii yoo barbaadde bayi birraa ganamaanii yoo didde si waraanna eeboo qaramaanii kan inni jedhe gaafa afaan Oromootiin hin dubbatinaa jedhanidha. Wallaansoo dhumaan dhufnee as geenye. Gaafa Amaarri lafarraa fudhatee loon gadi bobba'ee dambaliin ga'uu dadhabee ol bobba'ee Cilaaloo ga'uu dadhabee Arsii maal jedhe loonni Arsii maal jedhe ol bobba'ee Ciliyyoon hanqatu gad bobba'ee dambaliin hanqatu diinni waan taamure haa rakkatu. Warri Arsii as jirtan nan sobe moo dhugaan dhaadan? Isa dhugaayyuu hinneen fixu kanaafuu Oromoon isa dhugaayyuu hinneen fixu kanaafiyyuu wanni soban hin jirtu. Oromoon kan jedhe lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru jedhe. Warri waa'ee nagaa haasa'ani dura dhagaa barbaaduu ture. Yoo dhugaan iddootti hin deebi'in nagaan iddootti hin deebi'u kana quba qabaadha. Leencaa akka Haayilee Fidaa akka lubbuutti qabanii dhoosanii nama qubee har'a ilmaan keenya itti guddattu kanaaf yayyaba buuse hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhe. Kana Haayilee gargaaraa ture gaafas maqaan isaa Mitikkuu Tarfaasaati. Asii Jarmanii dhaqee Mitikkuu Tarfaasaa namni jedhamu. Isa sin ajjeesanii quba qabaadhaa. Mitikkuu Tarfaasaa sin ajjeesanii. Dhiigaan addana geenye. Dhiigaa addana